isa guddisuu fi kan nuufne dinagdeen kufee akka hin cabne isiniin jedha jabaan sanyiin hidhashuu dhaloonni hojjete argatu bu'aa wanti nyaadhee dhugu sanaaf liqinfamaa naaf jabaadha yaa jamaa isiniin jedha jabaan naaf jabaadha yaa jamaa isiniin jedha jabaan. Hayyee hashama nagaa kan harkifuunii jirra kabajamtootaaf jaalatamtoota miseensota waldaa dargaggoota caffee hojii gamtaa waliigala. Egaa waldaan dargaggoota caffee hojii gamtaa waliigala biiroo qofa taa'uu otoo hin taane hojii irrattis immoo yeroo ammaa kanatti guyyaa 3 torbanitti guyyaa 3 isaa jechuun dafinoo fi roobii jimaata akkati saayitii irra deemuudhaan oomisha galchee fi oomishaaf oomishtummaa galchuu danda'e oomisha qonnaan bulaadhaa bifa kanaan magaazana irratti mana kuusatti irratti wanna qabnuudha. Jammoo keessatti kan jiru bifa kanaan akkuma calqaba isin hubachiisuudhaaf dandeenye mana baaburaa keessattis kan jiran martuu isaatiyyuu midhaan sadarkaadhaan sanyii midhaanii wanni dhabamee jiru nu biraay eenyumtuyyuu miseensi kamiyyuu dhufeetoo kan kireediitiidhaanis haa ta'u yookaan gurgurtaa duubeettis miseensotaaf calqabnee jirra mana barumsaatiif dhiyeessuu calqabnee jirra mootummaanis kara mootummaatiinis waajjira qonna ministiraatiifis ta'e kamiifiyyuu kan dhiyeessaa jiru ta'a jechaadha. Kanaaf xaafiin bifa bareedaa ta'eetiin haala kamiitiin maal fakkaata kan jedhus haala kamiin itti deemama kan jedhus itti deemaa jirra. Xaafii maanyaa tokkoffaa lammaffaa sadaffaa sarganyaa jenneeti kan qabnu akkasumas misiroota qabna misira kuni kara kanaan misiraadha akkasumas dabalataan immoo kara kanaanis kan jiru misirri keenya misira haala lamaan jira jechaadha. Misira abashaadhaa hin qabna misira faranjiidhaa hin qabna jechaadha. Misira qulqullummaa isaatiin kan itti deemnu jechaadha. Maasarraa akka dhufeen kan dhiyeessinu jechaadha. Qulqullummaa isaatiin faranjiidhaa misirri faranjii misira abashaa kan jedhamu garaagarummaa qaba jechaadha. Kuni jechaan aga danda'ama ta'eetiin maal fakkaataadha qabeenyi waldaadhaa maal fakkaata maal dhiyeessa waldaanii kan jedhuun wal qabate egaa yeroo ammaa kanatti waldaan dargaggoota caffee hojii gamtaa waliigala imma mana jireenyaa miseensotaaf dhiyeessuu qofa hin taane oomishaaf oomishtummaa qonnaan bultootaa bal'isuu irrattis immoo itti deemaa jirra jechaadha. Kanaaf hojjettoonni isaa biiroo jiru martuu isaatiyyuu guyyaa har'aa kanatti inveentarii jimaata kan ta'udha. Inveentariin ji'aan qabeenyi hin lakkaa'amne taanan hin beekamne taanan rakkisaa ta'a hordoffii godhamuu qaba. Hordoffiin ta'u kunis immoo bifa iftoomina qabuutiin gaggeessitoonni martuu isaaniitiyyuu walumaan ta'uudhaan dirqama isaanii kan deeman ta'a jechaadha. Kanaaf isinis kabajamtoonni jaalatamtoonni miseensota waldaa dargaggoota caffee hojii gamtaa waliigalaa kan taatan ijoollee qonnaan bultootaa kan taatanis akkasumas adda dureedhaanis ta'e qonnaan bultoota kan taatan martu keessan oomisha keessan bakka jirtanitti bakka baay'inaan qabdanitti dhuftaniitoo yookaan immoo beeksisuudhaan qabna oomisha qabna qonnaan bulaadhaan nuti jettanii xaafii shumburaa qamadii akkasumas atara baaqelaa garbuu wanna qabdan qabna kan jettan oomishtummaa keessan wanna qabdan fiduu dandeessu. Miseensa keenya warri taatan immoo magaazanoota adda addaati jira. Magaazana 4 darbaa qabna. Iddoo itti godhachuu qabdan daldaaltota taatanii iddoo ol keewwachuu barbaadanii soo jiraatan yoo rakkattan bakka itti kaawwattan yoo dhabdan nyaatamurra dallaala nyaatamurra fiddanii nu bira kaawwachuu hin dandeessu. Magaazana keessan keessa kaawwattanii too yeroo gabaa argattanitti gurgurachuu hin dandeessu. Bifa saniitiin baadiyaa qofa hin ta'in magaalaas fi baadiyaa keessa kan jiru hunda isaatiyyuu wal qabachuudhaan hojjechuu qabna, wal gargaaruu qabna, wal bira dhaabbachuu qabna. Mooraan kun mooraa hektaara tokkotti lakkaa'amuudha, aan tilmaamamuudha. Ijaarama baay'eetu jira. Aga danda'ama ta'in mooruma kanatti iddoodhuma kanatti mana nyaataa foon re'ee hoolaa
akkasumas nyaata adda addaa banuudhaaf kaaffee fi waan adda addaa mijeessuudhaaf iddoo kaaffeettis itti deemaa jirra. Bifa kanaatiin guyyaa gaafa dafnoo fuuldura keenya kan affeerru ta'a jechaadha. Itti aansinee biiroo keenyas kan isin agarsiisnu ta'a. Biiroon jammootis maal fakkaata kan jedhamu isinitti hubachiisna isinan agarsiisa. Har'aaf garuu ammaaf mana baaburaa akkuma silaa agartan mana kuusaadhaan immoo dabalataa kan as jiru akkuma agartan halleemman jiru akkuma inni agartu fuulduratti waliigala minaan kara 3,700 kan jiru waliigallisaay kanaan fakkaataa jechaadha. Galatooma itti fufnaa kara waajjira keenya anjammoo isin daawwachiisuutti deemna. Bifa kanaan har'a immoo biiroorraa kara saayitiitti gadi ba'een jira isin daawwachiisuu fi kanaan dhufnee nagaan nu daawwadhaa nu hordofii jechaan akka dhumaatti akka ta'uuf kabajaan isin affeerraa kottaa. Hayyee egaa karaa biraatiin immoo kana fakkaata. Waldaan dargaggoota caffee hojii gamtaa waliigalaa jammoo gamoo tokkoffaa irratti bifa kana fakkaatuun immoo kaaffeedhaaf kuni koreedera kaaffeeti. Koreederri kaaffeedha kuni balbala kara mana fincaaniitti warreen kara mana kaaffeetii ba'anii too kara mana fincaaniitti dhufanidha. Balbala saniitiin immoo kichiniidha. Kun kara kichiniitii fi istooringii kan ta'udha. Warreen kaaffee fayyadaman bal'inaadhaan kara isaatitti kan jiru ta'a. Kuni jechaan balballi amma isin agarsiisne kuni sun kan istooringii fi kan kichinii yoo ta'u balballi kun immoo warreen kaaffee fayyadaman seensa achiin seenuu bahiinsa asiin ba'u mana fincaanii bifa kanaan mana fincaanii kanatti kan fayyadamu ta'a. Kaaffeen bifa kanaatiin qophaa'aa jirudha. Manni fincaanii kaaffeedha isa kana. Manni biiroon yookaan immoo oofisiin kaaffeedha asumarra kan jirudha. Kuni mana fincaaniitti kan gaafa dafnoo fuuldura keenya kana guyyaa gaafa 26 kan bannu ta'a jechaadha. Guyyaa gaafa 26 hin banna mi'as itti gaggalfana. Ammaan boodatti tanaan dura meelbaa jedhamaa kan turedha. Kuni kaaffeen meelbaa waldaa meelbaa jedhamu yookaan waldaa nama dhuunfaa kan itti fayyadamaa kan turedha. Kuni firooliin kuni akka jirutti firoolii tokko waldaan dargaggoota caffee hojii gamtaa waliigalaa dhuunfachuuf kan deemaa jirudha. Kaaffeen seensi bakka kanaanii nagee darajaa saniin seena namni kamiyyuu maamilli kamiyyuu achi seena kan seenu asiin fayyadama isaa erga seenee kara keessatti fayyadame booda bahiinsa achiin ba'a jechaadha. Balbala lama fayyadamna jechaadha. Kuni bifa kanaan iddoo kana torban 2-3 boodatti lafa misoome agartu jechaadha. Kunis kanuma nu jalatti bulchiisa keenya jalatti kan bulee jirudha jechaadha. Haala kanaatiin egaa waldaan dargaggoota caffee hojii gamtaa waliigalaa kunis girgiddaa keenya irratti yookaan maxxansa iddoo biiroo keenyatti irratti kan jiru mul'ata isaa kaayyoo isaatii fi galma isaa afaan Oromiffaa fi Amaariffaatiin haala maxxansuu danda'eetiin haala kanaatiin egaa biiroo keenyatti odoo seeniin asumaan asitti kan isin hubachiisnu kunis mana fincaanii biiroo keenya jammoo jiruuti jechaadha. Mana fincaanii jammoo jiru manni fincaanii kunis kan dubartootaa kan dhiiraa mana dhiqannaadha adda addatti kan qabu jechaadha. Istaandaardii isaa kan eeggatedha. Kanaaf biiroon keenya bifa kanaanii kaararraa kara jammootitti dabarra kan jechaa ta'u aadachaa kan jirru kanaadha. Akkasumas kuni egaa biiroon keenya jammoo dhuftan lakkoofsa 28 irratti kan seentan ta'a. Kuni biiroon waldaa dargaggoota caffee hojii gamtaa waliigalaa bifa kanaan fakkaata jechaadha. Haala danda'ama ta'eetiin nuti yoo haasofnu jammoo soo jennu iddoo kamiyyuu hoo jennu bifa intaaniitiin oduu ta'in kuni biiroon keenya jechaadha. Bifa kanaan biiroo bareedduu cimtee jirtu haala ishee miidhagsinee kan jirru kuni bifa kanaatiin kan jiru jechaadha. Seensa irrattis akkasumatti balbala keenya irratti maxxansuu wanna qabnu martu isaatiyyuu kara kanaan Oromiffaaf indursama ittaansee Amaariffaan waan hojjannuu fi waan hojjechuuf itti qabboofnee kaayyeffannee itti deemaa jirruu fi bifa kanaatiin asirrattis akkuma agartan ergama waldaa mul'ata waldaadha. Ergama waldaa akkasumas immoo waliigala kaayyoo waldichaa waliigalaa isaa kan ta'e walitti fidnee dhufnee jirra. Kunis immoo keessoo isaa seensa qaba, keessoo qaba, akkasumas immoo hiika qaba.
bifa barbaachisaa ta'eetiin kan hojjechamuu kan qabu wanni hojjechaa jirru martu isaatiyyuu bifa kamiitiin itti deemama akkamitti miseensota keenyaaf deemna kan jedhudha. Egaa mul'anni keenya isa ganamaa mana jireenya samuuna haasa'aa jirruu fi waan galtee humdaa raawwirra kan jirrudha. Bifa kanaatiin dhabeessa yookaan rakkoo mana jireenyaa jalaa kan ittiin hubachiisnudha. Kutaan itti aanu immoo kun manajarri biiroo keenya bifa kanaatiin taa'a. Kunis biiroo oofisar yookaan manajara biiroo keenya kan itti jirudha jechaadha. Haala kanaatiin itti deemaa kan jirrudha ta'a. Kanaaf akkamitti deemna maal fakkeessina akkamitti deemna kan jedhudha. Kanaaf egaa asirrattis akkuma agartan haaluma biiroo head office keenya biiroo muummee jirutti beeksisni jiru martuu isaatiyyuu bifuma kanaatiin kuni kabajamtoonni kantiibaa magaalaa Finfinnee daawwannaadhaaf innaa dhufan kan mul'isudha. Suurri karaa baankiitiinis hoggaa dhufan kan mul'isudha. Abbootiin gadaa lixa shawaatis innaa dhufanii erga mari'annee boodatti haala nageenyatiin bifa kanaatiin abbaa duulaa uffannee nageenya oolchuudhaan nageenyi keenya dursuu qaba hangaftummaa nageenyatti jennee kan itti deemnudha jechaadha. Haala kanaatiin kan itti deemnu kanumaan wal qabatee egaa maal fakkaata teessoon waldaa dargaggoota caffee hojii gamtaa waliigalaa maal fakkaata akkamitti deemama kan jedhunis wal qabatee bifa kanaan manajarri taa'ee maaneej kan godhu kompiitarri inni tokko kan maarketingiin keenya ittiin maaneej godhudha. Kompiitarri inni tokko kan ittiin manajarri qofa ta'e maarketingiinis waan gurgurtaatii fi odeeffannoon kan ittiin fudhatamudha. Kompiitar saayinsiin kan keenyas yeroo ammaa kanatti kutaan IT keenya cimee communication keenyas cimeetoo kan itti deemaa jiru jechaadha. Haala kanaatiin biiroon jammoodha kana yoo rabbi jedhe immoo kan itti aanu immoo kutaa itti aanu san dabalannee immoo akka jirutti firoolii kana guutuu isaa kan oolfachuudhaaf deemaa jirru jechaadha. Kutaan kun kutaa maarketingiidhaaf yookaan immoo kutaa faayinaansiitiif kan qophaa'aa jiru jechaadha. Kunis bifa kanaatiin kutaa of danda'e jechaadha. Teessoodhaan karaa keessattiin manajara keessaa argachuu kan barbaadu balbala kanaan kan itti seenuun danda'amu. Kuni oomishaaf oomishtummaa fi akkasumas waltajjii leenjii erga fidnee boodatti kenna kabajamoo koomishinarootaa fi akkasumas gaggeessitoota boordii waldaa dargaggoota caffee hojii gamtaa waliigalaa warreen ta'an wajjin kan turredha. Haala kanaatiin kan lafa keenya jirru jechaadha. Bifa kanaatiin ka biiroo galtee guutuu isaa waayifaa guutuu qaba. Kuni gamoon waayifaanis istaandaardii isaa kan eeggateedha. Kabajamoon Dr. dursa bulchiinsa naannoo Oromiyaadha. Pirezidaantiin duraanii Dr. Lammaa Magarsaa yeroo jiranitti oomishaaf oomishtummaa qonnaan bulaa Oromiyaadha. Iddoo itti mul'isanii kan jedhamee ture irratti han ijaaramee jirudha. Bifa seeftii isaa eeggateetiin mooraan isaatirree akkuma agartan kana mooraa seeftiniitii qabudha. Dallaa daanjiras shiboodhaan ijaaramee kan jirudha. Waldaan dargaggoota caffee hojii gamtaa waliigalaa kana fakkaataa yeroodhaaf kana fakkaataa jammoo irratti kan jirru wanni qabnu qabeenyi martuyyuu kan horanne salphaamuti. Haala kanaan itti deemna guyyaa har'aatiif haala maalitiin deemama akkamitti deemama akkasumas akkaawuntiin herreegni akkamitti deemama eenyutu maal godha kan jedhus bifa kanaan kan itti deemamuu fi kan ittiin to'atamu jechaadha. Egaa guyyaa har'aatiif odeeffannoon keenya kana fakkaata. Galatooma horaalee banaa waliin